السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت كبجمتو تبدأ توتكيا ada kopi ada tu kusuni kabat mungkin jira kopi cuma yo jitani dakwah tanda kopi ti aku mabe kamu warna nama bayi nama gadisi sudah amma simone yecun warna kana kuni yero toko nama muda cudan da kesatu namota warna kana kuni namota kesatu namota biya nama kesujirani namakun nama kesatu warna kana kuni maybe simpun namu danda nama biya lajiru rakisada wantoota garaagaraa wajji wal qabate namni biya nama keessa jiru baay'ee rakkisaadha obboleessa kiyya qaalee wajjinis turre jira waa baay'ee illee viidiyoo illee wantoota garaagaraa waliin hojjechaa turre yeroo inni viidiyoodhaan yuutuuba isaa irratti postatu argeetanii sana isin qabadhee dhufee maal akka ta'e maal keessa akka jiru kan walumaan daawwannu ta'a. Me boleh sekian kali maaf aku mabih kamu namni jirenya biya nama kisah juru wanto ta gara-gara tu samudata aku gara-gara tu samudata amas wonni samudati kanatti akka barbaade format argachuu dhiisuu danda'a namoonni biya nama keessa jiran akkasumatti rakkoolee baay'ee irratti mudachuun isa malaa jechuudha. Kanaaf du'aayi gochuu namoota biyya namaa keessa jiran du'aayi gochuun itti dirqama du'aayin boonaa fi ammas wanna kana irratti akkam kan namoonni biyya namaa keessa jirtan kan biyya keessa jirtan nama kana du'aayi gochuun dirqama sin jedha. Mee viidiyoon isaa wajjumaan daawwannaa maal akka ta'e kan wajjin daawwannu ta'a nu wajjin daawwadha. Isa hojjetee nama biraa hojjetee sana beekamne. Fayyadanii tu asitti kaa'anii. Ka'eetu maa wajjuu darbee fiiga. Ibsa nani beekta? Eenyu waanta? Ani dachaas naan jaan saayiba keetti nan beektu kunis Mahammadi. Maal yaada taatee dhufu? Dachaas ani dachaas saayiba kee kunoo kanas dalagu si'achi mana kee kana achi. Eessi jiraan? Mana kee jirta? Ati mana kee jirta? Namoonni isaaf godhan. Ibsa eenyu ishiin? Ishii beektaa? Beekumaa. خلاص أكمل ديو تنات وانا الرجال جرب تكجر ما عندي تمسح زينب من بيتك دماء خلوا بالبلا ما بالبلو جراني خيسان تمسح خلوا لا أقول نما يسقى نما يسقى تمسح بالبلا عادي ركون جيتو دي بالبلا كم ربع تبيع غير نمي ما لقى برد لا ما في Jemaah fitnya جمارة jemaah fitnya. Yeroo tokko wanna kanaa kun nama mudataa beektani wanuma ilmoo ofii nama wallaalchisu haadha manaa hiriyaa ofii nama wallaalchisu kun wanna baay'ee namatti ulfaatu. Haadha manaa isaa wallaalchisaa ilmoo isaa wallaalchisaa hiriyoota isaa wallaalchisee kanaaf nama kanaaf du'aa sirriitti du'aa gochuun fi dirqama. Maaliif nama haadha manaa ofii wallaalu jechuun yeroo kana keessatti haadha manaa ofii dhibee akkamiiti kan jedhu dhibee maaliiti? Wannummaan haadha manaa ofii nama wallaalchisu kun dhibee akkamiiti? Seexana moo dhibee akkamiiti kan jedhuu fi baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf wallaahi nama kanaaf du'aa gochuun dirqama. Sirriitti jabeessitanii du'aa gochuu fi qabdu. Ammas kanaafuu du'aa godhaafi nama kana sirriitti du'aa gochuu qabna. Baay'ee namatti ulfaata. Kennina se way. Samuun isaa sirrii jira sanatti maal taatan? أو ما يلعب سوي مين زين ما جماعة كده قرص الله سنبني سنبين سي سايبان بين أنا مبين مين كوي وقت كوا ولا الرسام بين جماعة ما نتكلم خرجنا كده جماعة نيجي رايدي أو جنبه وقت كوا أنت أسكيس لا نعرف أسكيس مين وقت كده جماعة جماعة ولا ما كده جماعة بودا أنا ولا ما تقدر أما تسجاران تقولين سجارة ندقو هو جماعة مين جماعة ولا تكون أو تتكلم إني سبيا أو ما أنتم هو إمسا هو جماعة ولا كده لا وين أكنامتي لا بوار كافر كافر ما تكلم أكنت وإذا واحد جت أكسمت فوده الراديته ودوكن ما تفوته تكلم تاتله كله ده ما يجي ويا كانوا فيان كم فيان لما ترى دبل وديم تاتله
argitanii baay'ee ulfaataadha viidiyoo kana argitanii jechuun wanni kuni wanna hin barbaachifne jimaan jechuun caatiin baazawee yeroo karaa biyya biraatti biizinazaa caatiin garuu wanni isa qabattee jirtu kun akka wanna biraa miti ilmoo isa wallaalchiftee haadha manaa isa wallaalchiftee hiriyaa isa wallaalchise sana qofaan wanni kun osoo gadhiisanii karaa barbaade deemee Jinni dubartii qabdee jechuudha. qilee keessa adiin qoostaa qilee keessa sarbiti jechuudha wanni kun osoo gadhiisanii makiinaan jedhu allayyaadhaan jedhu bu'eetti caccabaa jechuudha. Kanaaf nama kana warri achi jirtanii sirriitti sheeka yookiin mana quraanaa keessaatii akka inni fayyu. Zainaba, bishaan biti. Waa. Zainaba, waa. TV kita wae bishaan biti gitu. Obboleessi jalaa fuudhi jiru. Wanna garaa gara namatti kennina. Isaa kana wanni isa barbaachisu dawaa isa barbaachisa malee jimaani nama fayyaa qabu nama nyaatee dhuguutu jimaa isa barbaachisa malee jimaani daran isa miidhee yaada. Jimaatti dhiyeessina akka fayyaatti deebi'uuf taliila godhaa fi quraana qaraaisaa sheeka bira geessaati. Sheeka mana fidaadha. Yookiin immoo manatti yaamaati sheeka manatti yaamaati akka irratti qara'u. Budaadhaa ta'uu wanna biraa wanna baay'ee jira biyya namaa kana keessatti wantoota baay'ee nama mudata. Histii baay'ee histiin baay'achuu danda'a. Namni yeroo ammaa kana keessatti histii walitti godha waan ta'eef nama kana fayyaa isaatti akka deebi'u maatii isaa akka seeraan qabatee akka bulu jechuudha. Kanaaf namoonni achi teessanii jimaa kana jala fiddanii jimaatti kennaa jirtan kana dhaaba. Jimaa jalaa fuudha. Jinni jimaa jalattee Khalas. Dikit dah benda. Oh, jimaan mana mungkin mama gue. Wei jiman nama fayam tapi kami jiman kena takkan anu ni oh semua ni sao ojra. Mana beli sagoda. Dua usul ke angka ada tanah naik je mana? Kalau berdua kan anu juga gerai saya seperti ni, mungkin saya unsur seperti itu mende. Berasal anu ya ada saya ada berkata. Jadi sih begini. Oh mana? Oh jadi ini timal itu saya sesuatu itu ini. Oh macam mana? Mana sih kalau Isuma argitanii namni kun immoo jara kana guutuu humna qaba waan ta'eef sa'a kana keessatti wantoonni isa gargaaran baay'eedha. Jimaa waan adda addaa isatti dhiyeessuu dhiisanii sheekatti fidanii qaraa'isanii akka fayyaa isaatti deebi'u gochuu qabu. Osoo jara kan hunda diigeen deema dheenuma diigee deema. Kanaafuu sheekatti fidaatii qaraa'isaa nama kana jechuudha. Iyyi bira dhaabbatanii iyyuun qofti homaa faayidaa qaba jedhee homaa yaadu wanna asitti dhaamsisanii dhaamu keessa namoonni biyya alaa jirtanii biyya namaa keessa jirtan rakkoo baay'ee nama mudachuu danda'a waan ta'eef nama kanaaf warri achi jirtanii warri ollaa isaa taatanii warri hiriyoota isaa taatanii akka haati manaa isaatii fi ijoolleen isaallee gammaddu akka gama fayyaa isaatti deebi'ee innis hawaasa isaa gammachiisee hawaasa isaa wajjin bohaaruuf sheeka bira fiddanii yookiin mana dhibeensaa maal akka ta'e seexana ta'e wantoota garaagaraa kan akka siirii waan baay'ee jira wanti nama mudatu biyya namaa keessa waan ta'eef kanaaf akka obboleessi keenya kun fayyee gama nagaa karaa fayyaa isaatti deebi'uuf du'aayii gochuufii qabdu warroonni isa beeytanii sirriitti du'aayii godhaa fi warri isa bira jirtan immoo qaaman isa bira jirtan sheekatti fidaatii qaraasisaa fayyaa isaatti akka deebi'u hiriyoonni bira jirtan jechuudha. Warri ollaa isaa jirtan warri isa beeytan jechuudha. Nama kana immoo baay'ee wajjin turree yeroo baay'ees waliin dabarsaa turree nama jechuun anaa fi nama guddaa nama bakka guddaa naaf qabudha.
wanna baay'ee waliin dabarsineedha. Anaaf immoo qooda guddaa nama naaf qabudha. Maal godhare biyya nama ani biyya keessa jira inni biyya Yaman keessa jira. Kanaaf homaa gochuu hin danda'u. Agan danda'e du'aayin godhaafi warroonni isa beeytanii du'aayi godhaafi akkasumas warroonni isarraa fagoo jirtan du'aayi godhaafi obboleessa kiyya kana anis maal keessa akka jiru isiniif qabadhee dhufa. Na wajjin turtii aga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha. Obboleessa kiyya kanaaf du'aayi naaf godhaafi du'aayin barbaachisaadha ilma namaatiif keessattuu namoonni biyya namaa keessa jirtan rakkoo baay'ee si mudachuu waan danda'uuf nama kanaaf sirriitti du'aayi godhaafi isiniin jedha. Aga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.